بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بلين كنا كم بيكيس جرتنسي كم بيالا جرتنس هندي كيس وري سجالك النهار دفتن قدنت أجهمه هند دورة إبسم بربادا يونين جدو مكا كوتف مكا من مري مسلم توتا أورومياتين gaddanutti dhagahame akka Itoophiyaatti, akka Oromiyaatti, akka Muslimaatti nutti dhagahame hunda dura ibsuu barbaada. Innis biyya keenya keessatti, ganda keenya keessatti, naannoo keenya keessatti wanni yaadamin, wanni hin abdatamin, wanni hin karoorfafamin tasuma rakkoon bifa kanaan hin uumama jedhamee kan hin yaadamin yeroo tokkummaadhaaf jaalalaan tokkummaan wal ijaaruun, wal jabeessuun, wal deeggaruun, wal caqasuun barbaachisaa ta'e yeroo ce'umsaaf qopheerra jirru, yeroo hamma duraanii caalaa harka wal qabannee ce'uudhaaf tattaaffii ol aanaa godhuu jirru keessatti rakkoon uumame kan nama gaddisiisu qofa osoo hin tahin kan nama yaachisulleedha. Kanaaf hunda dura warroota fuula Rabbii haqa ofiit irratti otoo qabsaahu mana isaatitti, qe'ee isaatitti, magaalaa isaatitti, ganda isaatitti wareegameef hunda dura Rabbi isaanii haa araaramu jenna, jannata Rabbi isaan haa qubsiisu jenna. Maatii isaanii sabrii bareedduu Rabbi isaaniif haa kennu, obsa Rabbi haa kennu. Hawaasa Oromoo hundaaf Rabbi obsaa fi jajjabeenna akka kennu hawwa. Madoo har'aan tana Rabbi malee namni baay'ina isaanii beekuu hin dandeenye kan madaahee hospitaala ciisu, kan madaahee mana isaa ciisu, kan yaala dadhabee nama isa yaalu dhabame cinqamaa boo'aa jiru Rabbi malee namni kan isa hin beekne. Rabbi fayyaa ariitii Rabbi isaa haa fidu jenna. Rabbi haa caafiyu, Rabbi haa fayyisuun jedha. Kanaafuu kana hunda wanni fide nageenyi dhabamuudha. Nagaa dhabamuudhaaf, nageenyi baduudhaaf maaltu ka'umsa ta'e kan jedhu egaa qaama dhimmi ilaaluuf dhiisa. Hamma nutti dhagahamutti keessumaanuu ibsa kabajamoo pirezidaantii mootummaa, itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsan keessatti wanti nu tasgabbeessu tokko jiraata. Dogoggorri uumamee jira jedhanii jiru. Dogoggorri ilma keenna, obboleessa keenna, kabajamaaf jaalatamaa ija teenna qofa osoo hin tahin gurra keennas kan tahee fi gurra ummata Oromoo hunda kan ta'e irratti yaaliin adda addaa godhame jechuu wayitaa kan biraa kan dhageenye hundi haa dhaabbatu.
wanta pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatirraa afaan isaaniitirraa dogoggorri uumamee jira jechuun isaanii takkatti nu geetti. Bal'isuun hafee isiin takkatti nu geetti. Inni kun sababa kanaaf taanaan inni kun hunda dura qulqullaa'ee kan ummata Oromoo madeesse fi kan ummata Oromoo dhukkubse kan ummata Oromoo hirriba dhoowwe wanta ta'eef dhimmi kun karaa mootummaatiin odoo yeroon fudhatin qulqullaa'ee inni seeraaf dhihaate inni ibsamuu barbaadu ummata Oromootiif ariititti akka ibsamu gaafachaa nageenyaaf nuti ulamaani muslimaa yoo hundaa dubbanna waan guyyaa tokkooti miti waan bara tokkooti miti waan torbaan tokkooti miti nagaha zalaalam itiif yoo hunda dubbanna waltajjii arganni hundaa fi carraa arganni hunda irratti waa'ee nagaha ibsaatiin turre haarawaa miti. Muslimni nagahaaf iddoo hagam qaba kan jedhu nu muslimaa miti qaamni musliman tahin ni beeka. Ragaan kana jalqaba wayta walitti dhufu muslimni isa jalqaba wayta walitti dhufu assalaamu alaykum waliin jedha. Assalaamu alaykum jechuun Oromoo fi muslimni asirratti wal fakkaatu. Maalin Oromoon dursa walitti yoo dhufan yoo ganama dhufan nagaha bultee jedha nagahan jalqaba. Yoo galgala taate nagaha ooltee jedha. Nagaa Oromoon nagaha Oromummaan nagaha Islaamni nagaha Islaamummaan nagaha maqaan Rabbii tokko nagaha salaam maqaa Rabbiitirraa baqaifamne nageenya namni Rabbitti amane tokko nagaha kabajuudhaaf Islaamummaan qofti isa geetti. Kanaaf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه جان مسلم جتشون نما بر حركا في الرمن إسانا ما هنقوي حركا في الرمن إسات اللي نما نما هنقوي جان نما جاء الله مسلما جن بر رب قرآنتي ilma namaatiif kabajaa addaa kenne ilma namaa ta'uu qofa islaam haa ta'u kristaan haa ta'u isa fedhee haa ta'u dhiira haa ta'u dubartii haa ta'u walqixxummaadhaan kabajaa addaa kenne walaqad karramna banii aadama yoo rabbi ji'u ilma namaa ta'uudhaan kabajaa addaa kenneef yaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilmi namaa kabajamaadha. Shari'aan kenna ilma namaatiif kabajaa kennu bira dabre ilma namaatiif kabajaa kennuu bira dabre waan ruuxii qabu hundaaf kabajaa addaa kennu. Waan ruuxii qabu hundaaf maalin hattaa wayta ajjeesanis wayta hool aaree gorra'anis waytuma loon nyaataa gorra'anis kabajaa addaa qajeelcha addaa kenne shari'aan kenna. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليرح ذبيحته بي والروحيك أبو كل أفكبجاك النبرة دبري ربي horii qaltan kana kabajaa addaa kennaaf jedhe horii qalaniif gaaya ilmi namaa horii hanqatee wayta ar'a dirreetti gajara'aan akaafa'aan billawaan sadarkaa kanarra gahu baay'ee akka muslimaatittis akka oromiyaatittis gadda guddatu nutti dhagahama. Kana shari'aan kamuyyuu kan ajajee miti shari'aa muslimaati miti nan wadha
shari'aan yookaan amantaan sama eebu'e kumuyyuu ka islaamaa qofaami kanumti kiristaanaatillee ilma namaa wal ajjeesaan jedhu ilma namaa ajjechatti hin gorsu beekamaadha kun har'aan tana ilmi namaa kabajaa walii fixatee sadarkaa kanatti deemuu isaatiif gadda guddatu nutti dhagahama irruma deddeebine wanni jennu yoo ka jiraatu taate daangaan hamma dabre san akka ta'u hundi keenyaa bakka jirutti rabbii keenyatti akka boonnu muslimtootas tahee namoota amantaa hordofna jedhan kamiyyuu rabbitti akka nuu boohan balaan kun akka nurraa dhaabbatu daangaan biyya keenya keessatti balaa wanni jedhamu daangaan asirratti akka nurraa dhaabbatu hundi keessanuu rabbitti halkanii guyyaa akka boottan dhaammachaa lolli yookaan garaagarummaan dhengadda uumame jedhamu yookaan hiriira fakkeessanii hiriira nagayaa hiriira biraatitti fakkeessuudhaaf lola amantaatti fakkeessuudhaaf hawaasni Oromoo yoomillee wayita qabsoo nagahaa barbaada qabsoo misoomaa barbaada qabsoo mirgaa barbaada qabsoo jaalalaa barbaada qabsoo dimokiraasummaa barbaada kaayyoon biraa keessa akka hin jirre beekna qeerroon keenya kaayyoon isaa kana qarreen teenna kaayyoon isii kana jaarsa fi jaartin teenna kaayyoon isaanii kana ta'uu guyyaa hiriira duraa keessatti bishaan tokko akka hin jigin hundi keenyaa hubachuu dandeenyee jirra wayita boodaa shayxaanni jidduu seenee rakkoon kan uumame guyyaa lammaffaati jechuudha kuni maali inni namoonni nagahan barbaanne qaamni nagahan barbaanne qaamni nagahan baanee nagahan akka gallu hin barbaanne wayita qeerroo fi qarreen keenna rakkoo isarra ga'e balaaleffachuu fi karaa nagaatiin ibsachuuf bahetti afoo bahee rakkoo akkanaa akka uumamuu fi irratti uumuudhaaf yaaliin qaama dhimmi ilaaluuf dhiisa isa kanallee maal akka ta'u qaamni dhimmi ilaalu deebii itti kennuu danda'a jechuudha kanaaf yoomillee karaa nagahaatiin karaa mirgaatiin karaa dimokiraasiitiin rakkoo ofii himachuun mootummaa ofiititti himachuun mootummaa ofiititti ibsachuun akka jirutti tahee qaamni ummata rakkoo ofii karaa nagaatii fi karaa qulqullinnaatiin karaa dimokiraasiitiin qaama dhimmi ilaalutti rakkoo ofii ibsachuu bahe irratti rakkoo qaama uumu yeroo kamiyyuu qaamni tooyatu xiyyeeffannaa itti kennee eeguuf jala bu'uuf mirga kabachiisuun dirqama isaa ta'uun akka beekamutti tahee nuti hawaasni Oromoo fi hawaasni Oromiyaa sab'aa fi sablammiin odoo addaan waliin baasin nagaaf jecha amantaan odoo waliin qoodin amantatti jijjiiramee jira hiriirri nagaa kan bahe amantatti jijjiiramee jira jedhamee ololli deemaa jiru qaamni amantatti jijjiiruuf yaale yoo jiraatellee kaayyoof karoora islaamaa keessan jiru kun kaayyoof karoora du'aata kennaa keessan jiru kun kaayyoof karoora masjidoota kennaa keessan jiru kun miti kenna keessaa iyyuu miti ka kiristaanaa keessatti illee akka hin jirre beekna akkana yogguu jennu qaamni nagaa booressuudhaaf amantatti jijjiiree faayidaa ofii siyaasatti deebisuudhaaf qaama nagaa kana dogoggorsiisu hin jiru jechuu kenna akka hin ta'in illee asumaanuu beekamuun hin danda'amu kanaafuu yoomillee ati nagaan buluudhaaf ollaan kee nagaa haa bulu jedha Oromoon aadaa isaatitti nu hundi keenya nagaaf wardiyaa akka dhaabannu amaanaa yogguun dhaabu gabaabsee qur'aana qulqulluu qur'aana nu isa malee jiraatuu hin dandeenye nyaataaf dhugiin kenna qur'aana kenna nyaataaf dhugiin kenna amantaa kenna nyaataaf dhugiin kenna masjida kenna har'aan tana masjidni kenna gubatee jira abbaan barbaade hadaamaa bu'ee ilaaluu danda'a
ar'antana qur'aanni gubatee jira irra dhaabannee ilaalleerra abbaan barbaade hadamaa bu'ee ilaaluu danda'a masjidnis masjida tara masjida buqqaatonni alaa shira diinatiin buqqa'anii qe'ee fi qabeenya isaanii keessaa bahanii tichartii ufii gurguratanii wali guuranii ijaaratantu gubate baay'ee nama gaddisiisa qur'aana isaan qonqoo ilmaan isaaniitiif jala dabarsanii bitan masjidatti ittiin qara'antu gubate kana qaamni dhimmi ilaalu bu'ee ilaaluu danda'a hin beeku ani hanga har'aatittis tarkaanfiin tokko fudhatamuu dhabuu isaatiif baay'ee akka abbaa amantaa tokkoo qofa osoo hin ta'in akka dhuunfaa kootittuu natti dhagahama isa kana hunda dura mootummaan naannoo Oromiyaa kallattiidhaan masjida san dhaqee ilaaluu qofa osoo hin taane masjida san qur'aana san kan duraan oduu dhageenyu osoo hin tahin qaama keennan kan argine kana iddoo sanitti argame qabatamaan ummataaf waan inni ta'eef waan ta'uu qabus akka ibsu asumaanuu nan gaafadha inni lammaffaa ol'aantummaan seeraa kabajamuun dirqama ol'aansummaan seeraa hin jiru taanan nu hundi keenya hin jiru namni rabbitti amanu namni amantaa kamiyyuu qabu amantaa isaa saniinuu kabajaadhaan hawaasa wajjin jiraata namni kana hunda hin qabne immoo mootummaatu isa bulcha iddoo kamittillee iddoo mootummaan hin jirre hin jirtu mootummaan hin jirtu taanaan hin jirru nuti kanaaf jecha seerri hin kabajamu taanaan hin jiraannu nuti seerri wabii kenna waan ta'eef mootummaan wabii kenna waan ta'eef ol'aantummaan seeraa haa kabajamuu qofa osoo hin taane seeraan hujirra akka oolu asumaanuu gaafachuu barbaada inni sadaffaadha mootummaan akka mootummaatti gaaddisa nama hundaati yeroo har'aa keessatti mirga heera mootummaatiin irratti hundaa'ee paartileen adda addaa jiru kana yogguun jedhu gaaddifni Oromiyaa jira caasaan Oromiyaa jira mootummaa fi caasaan Oromiyaa wal tahee waliin dalaguutu isarra jiraata tokko tahee waliin dalaguutu isarra jiraata jennee ilaalla keessummaahu ODB fi gaaddifni Oromiyaa tokko tahee waliin dalaguun nu tokkoomsa jennee ilaalla tokkummaa itti nu yaaman san hin dhugoomsa jennee ilaalla namni waan tokko akka dalagan barbaaduudhaaf warri arabaa akki jedhu yoo namni naa ajajamuu barbaadde waan ajajamuuf male sanitti dalagija nu nama waan tokkotti yaamuudhaaf mataa kennaa waan sanirratti jiraachuun nurraa eeggama yoo ofii salaanne namaan salaataa yoo jenne fudhatama qaba yoo ofii soomne namaan soomaa yoo jenne fudhatama qaba qaamni nu hoogganu yoo tokkoome nuti tokkoomuu dandeenya qaamni nu hoogganu hin tokkoomne taanan eenyu ka tokkummatti yaamanii eenyu ka tokkummatti yaamu isa kanaaf tokkummaa wabii kenna ta'uu itti amanu wajjin
tokkoomnu malee ce'uu hin dandeenyu jennee itti amanuu wajjin tokkummaan barbaachisaadha. Eessaa eegaluu qaba? Tokkummaan qaama nu hoogganurraa eegaluu qaba. Qaamni nu hoogganu afaanin nu yaamuu qofa osoo hin ta'in ufii tokkoomutu isarra jiraata. Rabbiin waan jiru wa amruhum shuuraa baynahum jedha wa shaawiruhum fil amri jedha. Qur'aanatti nabi Muhammadiinu mari'achiisii jedha, garee kee mari'achiisii jedha. Kanaaf jecha qaamni nu hoogganu mari'ate wal gahee tokko tahee tokkoomee jennaan nuti hawaasni tokkoomuudhaaf rakkoo tokkollee akka hin qabne beekamaadha. Qaama nu hoogganu keessatti wal qoodichi, wal gaarreeffachuun, wal barbaaduun dhufeete jennaan dirqama gareen tokko garana gora, gareen tokko garana gora, gareen tokkummaan itti yaamame hin jiru jechuudha. Kanaaf amaanaa jennee kan dhaammachuu barbaannu qaamoleen morkitootaa fi bulchaan qaamni biyya kana bulchu kan dhaabdi biyya kana bulchu wal tahanii wal mari'atanii rakkoo amma argame kanaafis oolanii osoo hin bulin afaan tokkoon furmaata kennuudhaaf ariitiitti akka of qopheessan yoo jedhu fedhaan qaama bilisaa tokko uf keessaa uumanii egaa isa bochiftuu bu'aan gorsanii jaa Oromoon beeku isaa waan taateef akka itti qulqulleessan rakkoo uumame kana nama du'e likkii beekuu hin dandeenye, kama daa'e rakkoo beekuu hin dandeenye, qabeenya barbadaa'e beekuu hin dandeenye, mannoota amantaa kan rakkoon isarra gahe qulqulleessinee hammana jechuu beekuu hin dandeenye, tokko ta'uun mala, lama ta'uun mala. Kanaaf kan hunda isaatu mootummaan qaama dhimmi ilaalu wajjiin gadi bu'ee dhimma kana qulqulleessee yeroo gabaabaa keessatti ummataaf ibsa akka godhu gaafachaa. Inni biraa qaamni nu caqasu keessumaanuu imaamman masjidaa, du'aanni, jaarsoleen, abbootiin gadaa, qarreen, qeerroon amaanaan nu isinitti dhaamman sa'a 24 nagaaf akka hawwitan, sa'a 24 nagaa irratti akka dalaydan, sa'a 24 obsaan akka dabarfattan, warri asiin dura qalbii walitti cabes akka walitti araaramtan. Araarri barbaachisa. Eenyuufis osoo hin tahin mataa ufiitiifi. Ati bar yoo gowwaa tahe malee mana nama tokkoo gubdee ani mana nagaa rafa jettee yaaduun kan kee dogoggora. Nama tokko miitee an nagaan jiraadha jechuun kan kee dogoggora. Nagaa kan kadhannuuf, nagaa kan labsinuuf, nagaa kan boonnuuf nama biraatiif osoo hin tahin mataa kennafi. Yoo mataa kennaaf nagaa hin buufne rakkoon sun deebi'ee mataa kennatti deebi'a waan ta'eef jecha namaaf jecha osoo hin tahin nageenyi mataa ofiitiif barbaachisaadha. Kanaaf imaamman masjidaa bakka jiranitti nagaatti akka yaamtan halkanii guyyaa akkuma duraanii cimsitanii akka itti fuftan, abbootiin amantaa majlisni sadarkaa jiru hundatti bakka jirtan hundatti nagaatti akka yaamtaniif isa dabre irraan hundi kenna ta'uu bannee isa hafeef immoo nagaa irratti akka dalaynu amaanaa jechaa. Dhumarratti miidiyaan tokko tokko sooshaal miidiyaas haa ta'u miidiyaa kamillee haa ta'u wanta ummata walitti buusu, wanta ummata dogoggorsiisu,
kan dabarsu akka jiru hubannee jirra jechuudha. Isa kana hundi keenna odoo dharaa fi dhugaa addaan hin baafatin olola jiru jala deemne rakkoo jirtu irratti rakkoo dammaysuun balaa guddaa waan ta'eef qaamni dhimmi kun ilaalu dhimmicha kana hubatee egaa bakka jirutti gorsa barbaachisaa ta'e akka itti kennu dhaammachaa akkuma dura jedhetti dhimmicha waan haga ammaatitti raawwatame balaa haga ammaatitti biyya keenya mudate kana ariitiidhaan mootummaan qulqulleessee kan seeratti dhiyaatuudhaan malee seeraaf dhiheessee tarkaanfii seeratii fi seeraa duwwaa fudhate ummanni keenya akkuma duritti caalaa wal baadhatee wal jaalatee wal dandahee waliin nagaa ofii akka itti fufu dhaama'aa bakka jirtan hundatti nageen isinirra haa jiraatu jecha asumatti irraa gabaabsuun barbaada. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkuma beekamu biyyattiin tuni biyya dimokiraasiidha jenna. Waan kana ta'eef ummanni wanni isa mufachiisu yeroo argamte mormachuun mirga isaati. Mormachuun mirga isaati karaa nagayaatiin. Nafsee namaa odoon balleessine, qabeenya namaa odoon balleessine mormachuun mirga isaati. Namooti ammoo karaa nagaa kanaan mormatan isaan tumuun isaan ajjeesuun mirga isaanii tuqu jechuudha. Warri namootiin mormii kana ammoo hin feene hin barbaanne mana ofii qabatanii taa'uu barbaachisa. Mormii kana balleessuudhaaf ammoo dura bahanii namootii kana dura dhaabbachuudhaan mormii nagayaa kana nagayarraa baasuu yaaluun wanjala guddaadha. Kanaafi wanni argameetiin jedhee waan baay'ee nama gaddisiisu. Namootii garii warra mormii kana akka inni milkaa'u akka inni karaa nagayaatiin addaan galuu warri hin barbaanne jidduu seenanii mormii kana haala hin taanetti isa jijjiiruu mokkoramuun hin dhagayamaa. Wanni kuni gaarii hin turre. Kanarraa kaka'ee mormii kana fokkisuudhaaf, mormii kana fashaleessuudhaaf, nagaya biyyattii kana seera dimokiraasii ka irratti bullu kana balleessuudhaaf namootiin garii jidduu seenanii nagayarraa bahee maqaa biraa kennuudhaaf gara dubbii amantiiti jechuudhaaf rakkoon argamuun waan kachamuu danda'u miti. Rakkoon argamee jira. Bootaan amantaa seenamee najiseeffamee quraanni tarsaafamee imaamni ajjeefamee darasaan qara'u kana mantuu ajjeefamee dubartiin waa gurgurattu karaa gubbaa teettu duute. Kuni amantaa miti. Kuni amantaa miti. Amantaan tokkoo nafsee namaa baasaa ka jedhu hin jiru. Amantaan maan ta'e ka kiristaanas ta'e ka musliimaas ta'e nafsee namaa baasaa ka jedhu hin jiru. Qabeenya namaa fudhadhaa ka jedhu hin jiru. Nagaya booressaa ka jedhu hin jiru. Kanaafi wanni kuni qulqullaa'uu qabaa. Waan kanarraa ummanni fagaachuu barbaachisaa. Nageenni tuqamu. Gosa tokkoo fi miti.
ummata cufa rakkoo wal gaya kana jechuun social charter balleessu jechuudha nu amma ummanni kun social contract jechuudha nu amma walitti waliin jiroonni kenna jiruu kenna walii kabanyee amantii walii kabanyee qabeenya walii kabanyee wal jaalanni akkasitti waliin jiraanne jechuudha wayita kun argamu immoo kuni bade jechuudha kuni badu jechuun biyyi badu jechuudha wanni akkana biyya kanatti deebuun qabu ka argames mootummaan qulqulleessee namootii badii godhan kana heerratti dhiyeessuu barbaachisaadha islaamummaan amantiin islaamaa akka majlisa islaamaatitti yookaan dubbadhu ta'e amantiin islaamaa ilma namaa kabajaa qur'aana qulqulluu keessatti rabbiin keenya akka jedhu walaqad karramnaa banii aadama ilma namaa kabanyee jedhe rabbiin keenya qur'aana keessatti hin kabanyee jedhe kabaja guddaa ilma namaatii kennee jedhe rabbiin ufumaa uumee ilma namaa hin kabajee jedha qur'aana keessa jira kun amma qur'aana tarsaafame san keessa jira qur'aana dhiitamee irra ejjetame san keessa jira akkasuma rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam kan barsiisan amantiin kabajamaa jiran amantiin nama ka fedhe ta'uu kabajamaa jira rasuul sallallahu alaihi wasallam warri kristaanaa biyya najraan jedhamtu keessaa gaafa isa dubbisuu dhufan masjida ufii keessa qubsiisan rasuul sallallahu alaihi wasallam masjida ufii itti salaatan keessa qubsiisanii isinis ibaadaa keessan as keessatti godhadhaa jedhanii bakkuma ufii itti salaatanitti isinillee as keessatti ibaadaa godhadhaa jedhanii akkatti nu barsiisan amantiin islaamaa kana barsiisa wal kabajuu barsiisa amantii walii kabajuu barsiisa gaaf tokko rasuul sallallahu alaihi wasallam odoo isaan ta'an janaazaan yahudaa Jewish dhufte karaa isaanii kaanii dhaabbatan janaazaan tuni bariitaa yahudaati jedhanii maal nafsee miti jedhan nafsee miti jedhan nafsee hagana kabajan jechuudha nafseen namaa bawweechaan xiqqaa miti qur'aana keessatti rabbii waan jedhu min ajli zaalika katabna ala banii israa'iil annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fil ard faka'annama qatala an-naasa jamii'an badii wahiitiin malee nafsee nam tokkochaa namni ajjeese akka nafsee nama maraa ajjeeseeti yaa rasuul sallallahu alaihi wasallam amantiin kana barsiisa namni kana beeku akkamitti nafsee namaa baasa muslima ta'e kristaana ta'e ilmuma namaa jechuuf nafsee namaa akkamitti baati rasuul sallallahu alaihi wasallam wayitii warra qureeshaatiin wal lolaa turan warra amantii islaamaa hin qabne wayita wal lolaa turan wayita deeman dhaamsa godhaniif rasuul sallallahu alaihi wasallam warra lolu kana mana amantaan tuqinaa dubantiin tuqinaa qeeysiin tuqinaa ijoollee daa'iman tuqinaa duniyaa namaan fudhatinaa kana dhaamaniif kana amantiin islaamaa kun kanatti nama ajaja kanaaf wanni argamee waan amantaatii miti amantarratti baachisuun hin ta'u waan kana irraa dhaabbachuu qabnaa biyya takka keessa jiraannaa jiruu takka jiraannaa mootummaa tokkoon jiraannaa namni martuu wal kabajuu qaba amantii walii kabajuu qaba nafseen namaa kabajamuu qabdi nafseen akkanumatti bilaashumatti mee kadhageenu waan nama suukaneessu dubartii caatii gurgurtu karaa gubbatti ajjeesu dubartii jaartii ilmaan tiyya waliin tuqinaa jettee itti deemtu ajjeesu jaarsa ijoolleen jaratti dheettu ka akka amboon fa'aatti argamee jaarsa namni jalatti dheessu ajjeesu kuni dubbiin kun ummata irraa ta'ee waraana poolisii irraa ta'ee nafseen nama akkanatti badii malee du'uun seeraa miti dimokiraasii erga jenne dimokiraasii dhugaa ta'uu qaba dimokiraasii dhugaa ta'uu qaba dimokiraasii dhugaa kana malee ammoo wanni nama walitti fayyisee walitti hidhee waliin deemu hin jiru
yoo kun hin jiraatin namni wal bulchuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mootummaan waan kana tolchee irra deebi'ee qulqulleessee nama badii qabu heeratti dhiyeessuu barbaachisa. Wanni kun nu shuukaneessee akka nama majlisa kanaatitti nutti dhagayamaa martuu amantii fedhee haa qabaatu obboleeyyan kenna ilmaan kenna warra waliin jirru ummanni muslimaa dhugaa rabbii meeqa dubbannoo taate zamana xaaliyaanii hin dhageenna abboota keenyaa ka dhageenna abboota keenyaa irraa ka dhageenna akaakayyoota keenyaa irraa ka dhageenna zamana xaaliyaanii ummanni muslimaa warra kiristaana wasti xaaliyaanii kiristaana fixu kiloo isaa koofiyaa itti godhee tasbee itti godhee amaamaa itti maree akkasitti wal baase. Isumaan amantii Itoophiyaa keessatti amantiidhaan namni wal dhiibuun hin jiru. Amantii miti kuni. Kun amantii miti. Ka godhame kun amantii miti. Kun shira biraati. Shirri kun haa dhaabatu. Wal jireenya keenyaaf haa dhaabatu. Wal amantaa keenyaaf haa dhaabatu. Wal haa jaalannu. Wal haa kabajnu. Amantii walillee haa kabajnu. Kana kan nu dhaamannu akka majlisa Oromiyaatitti. Majlisni Oromiyaa waan ijaaramee jiruuf sadarkaa naannootitti illee sadarkaa godinootaatitti illee ka'aanotaatitti illee waan ijaaramee jiruuf qophoodha warra gartee amantaa biraa qabu mara wajjin waan barbaachisu godhuudhaaf araara buusuudhaaf nagaya buusuudhaaf nama walitti kaleessuudhaaf jibbaa tana balleessuudhaaf majlisni Oromiyaa qophoodha. Asumarraa ka dabarsinu warri majlisa Oromiyaa keessaa ka jirtan ka godinootaallee ka aanotaallee bakka jirtanitti warra amantii biraa qabu wajjin wal gargaartanii rakkoon akka hiikamu tasgabbiin akka argamu wal jibbaan kun akka badu akka dalaydan amaanaa asumaan dabarsina. Kanaaf asitti wanni barbaachisu warri politikaa ofiifuu tokko ta'uu isaan barbaachisa. Rakkoo jidduu isaanii jiru walitti mari'achuudhaan jijjiirachuu barbaachisa. Jijjiiramuu barbaachisa. Hiikachuu barbaachisa. Yoo isaan tokko tahan ummanni tokko taha. Yoo isaan wal kabajan ummanni illee walillee kabajee isaanillee kabajaa. Adaalaan jiraachuu barbaachisa. Fitiin jiraachuu barbaachisa. Ummata kalee halkanii guyyaa dhaabatee jijjiiramni kun waytii dhufaa jiru san wayita ummanni Oromoo aarsaa guddaa kafalaa jiru san warri dhaabatee du'aa'ii godhaa ture suni. Har'a yoo miidhamni isarra ga'ee nan abaaru jechuun hin danda'amu. Kanaaf waan ummataa waa dagalame warri politikaadhaa geessuu barbaachisa. Hojiirra oolchuu fi barbaachisa. Gaafii isaanii san deebisuu fi barbaachisa. Haqa jirtu maraafuu kennuu barbaachisa. Wal dorgommiin ammoo dorgommii zamanaawii ta'ee kabajaa ta'ee dimokiraasii ta'een ta'uu qaba. Waliidhuun odoon ta'in nafsee walii balleessuudhaan odoon ta'in shira taane walirratti hojjechuudhaan odoon ta'in gurra wal balleessuudhaan odoon ta'in karaa zamanaawii ta'ee dimokiraasii ta'ee tokkoon ta'uu qaba. Kana hoogganoonni keenya kanas gartee beekanii itti hojjechuu barbaachisa. Ummanni sammoo waan hin taane walirra kaa'uu dhiisee dimokiraasiimaan karama dimokiraasiitiin karaa walitti kalaawuutiin karaa walitti mari'achuutiin rakkoo hiikkachuu barbaachisa. Naa kana dhaabna akka majlisaatitti akkasuma warra miidiyaatii waan dhaabnutu jira addatti. Warra miidiyaa kana miidiyaan ergaan isiin qabdu ergaan miidiyaa ka dhugaa ummata walitti kaleessu
rakkoo ummataa ka jiru ummataaf moggaa ummataa dhaabbachuu qaban ummataaf dubbachuu qaban dhugaan ummata tokko maqaa balleessanii tokko ol kaasuu miti tokko abbaa dhugaa godhanii tokko abbaa dharaa godhuu miti bakka hayti jirtu dhaabbachuu barbaachisa miidiyaan waan ummata facaasu eeggachuu barbaachisa waan ummata walitti buusu eeggachuu barbaachisa waan hin taane baasuun waan hin taane biyya keessa facaasuun nafsee namaa walitti kaasa wal nama jibbisiisa namni yoo wal jibbe waliin jiraachuu hin danda'u nageenyi jiraachuu hin danda'u kanaaf miidiyaan uf eeggannoo godhuu barbaachisaa waan ummata walitti kaleessuutti hojjechuu barbaachisaa waan ummata diiguurraa fagaachuu barbaachisaa ummata tokko bichaa moggaa dhaabbatanii kaan irratti hirmaachuun barbaachisu kana amaanaa warra miidiyaatiitti illee hin dhaamannaa biyya teenya biyya nagaa rabbi haa godhu nagaa rabbi nu haa buusu biyya nagaa rabbi nu haa godhu nageenyi biyya teenya mara wal haa gahu quufni biyya teenya nagaa wal haa gahu mootummaa kanas mootummaa akkuma biyyoo duraa itti amaneetiin jedhe san waan ummataa bu'aa qabu cufaa ka argamsiisu rabbi haa taasisu nummoo akka majlisaatitti rakkoo kana hiikuudhaaf qophoo ta'uu kenna hin beesifne akkuma isaan pirezidantiin kenna jedhan rabbi gartee nagaya nu haa buusu biyya teenya rabbi nagaya haa godhu